Hello hordoftoota, akkam jirtu nagaan keenya bakka jirtanitti isin haa qaqqabu. Kun Maltii Iskiil Miidiyaadha. Egaan barnoota keenya guyyaa har'aa irratti kan nuti waliin ilaallu qormaata leenjii konkolaachisummaati. Qormaata leenjii konkolaachisummaa kana keessatti gaaffilee sirrii ta'an filachuudhaan wal wajjiniin kan hojjennu ta'a. Na duukaa bu'aa. Marsaa sadaffaan saba uumama balaa ibiddaatiif tooftaalee ittiin dhaamsan kan jedhu jalatti gaaffilee qophaa'an. Gaaffii tokkoffaan kanneen armaan gadii keessaa kan ibiddi irraa uumamuu hin dandeenye kamii jedha. Irran isinii deebi'aa. Kanneen armaan gadii keessaa kan ibiddi irraa uumamuu hin dandeenye isa kamii? A. Oksijiinii, B. Rigata, C. Boba'aa, D. Deebii hin qabu. Deebii sirriin D. Deebii hin qabu. Gaaffii lammaffaan ibiddi jajjaboo kanneen akka mukaa, waraqaa, huccuu fi jirbii irraa uumamuu danda'u ibidda sadarkaa kamiiti? Irran isinii deebi'aa. Ibiddi jajjaboo kanneen akka mukaa, waraqaa, huccuu fi jirbii irraa uumamuu danda'u ibidda sadarkaa kamiiti? A. Ibidda sadarkaa lammaffaa, B. Ibidda sadarkaa sadaffaa, C. Ibidda sadarkaa tokkoffaa, D. Deebii hin qabu. Deebii sirriin C. Ibidda sadarkaa tokkoffaati. Gaaffii sadaffaan tooftaalee balaa ibiddaa dhaamsuu keessatti ukkaamsuu jechuun maal jechuudha? Tooftaalee balaa ibiddaa dhaamsuu keessatti ukkaamsuu jechuun maal jechuudha? A. Boba'aa dhabamsiisuu, B. Qilleensa dhabamsiisuu, C. Ho'a dhabamsiisuu, D. Hunda. Deebii sirriin B. Qilleensa dhabamsiisuudha. Gaaffii arfaffaan ibidda kutaa bakka duwwaa fi bakka duwwaa irratti fo'amii fi bishaan fayyadamnee ibidda uumame dhaamsuuf yaaluun ibiddicha itti caalchisa. Irran isinii deebi'aa. Ibidda kutaa bakka duwwaa fi bakka duwwaa irratti fo'amii fi bishaan fayyadamnee ibidda uumame dhaamsuuf yaaluun ibiddicha itti caalchisa. A. Ibidda sadarkaa A fi B. B. Ibidda sadarkaa D fi E. C. Ibidda sadarkaa C fi D. Deebii sirriin C. Ibidda sadarkaa C fi D'ti. Gaaffii shanaffaan konkolaataa irratti sababa uumama balaa ibiddaa kanneen ta'an maal fa'i? Konkolaataa irratti sababa uumama balaa ibiddaa kanneen ta'an maal fa'i? A. Sararri boba'aa dhimmisuu, B. Sararri elektirikaa luqqa'ee jiraachuu, C. Sharaan fireenii fi firiisoonii gubatee ibidda uumuu, D. Terminaaliin baatirii sirriitti hidhamuu dhabuu, E. Hunda. Deebii sirriin E. Hunda. Gaaffileen marsaa arfaffaa sababa uumama balaa ibiddaa fi tooftaalee ittiin dhaamsanidha. Isaan jalatti gaaffii ja'affaan gosoota balaa tasaa yeroo konkolaachisnu uumamuu danda'anitti ramadamu kami? Gosoota balaa tasaa yeroo konkolaachisnu uumamu jalatti kan ramadamu kami? A. Balaa gubannaa, B. Balaa cabaa, C. Balaa dhangala'uu dhiigaa, D. Balaa addaan cituu sirna hargansuu. Balaawwan kun hundiin waan uumamaniif deebii sirriin E. Hundadha. Gaaffii torbaffaan
Meeshaalee sanduuqa gargaarsa fayyaa keessatti argaman kan hin taane kami? Meeshaalee sanduuqa gargaarsa fayyaa keessatti argaman kan hin taane kami? A. Huccuu B. Jirbii C. Alkoolii D. Bishaan E. Deebii hin qabu. Hundi isaanii waan argamaniif deebii sirriin E. Deebii hin qabu. Gaaffii 8ffaan gosti cabaa ijaan hin mul'anne bakka duwwaa jedhama. A. Caba cufaa B. Caba wal makaa C. Caba banaa D. Deebii hin qabu. Gosti cabaa ijaan hin mul'anne caba cufaa jedhama. A. Deebii sirriidha. Gaaffii 9ffaan gosoota balaa tasaa keessaa kan yeroo hin laanne isa kami? A. Balaa cabaa B. Balaa sirna hargansuu C. Balaa dhangala'uu dhiigaa D. Balaa gubannaa. Gosootni balaa tasaa keessaa kan yeroo hin laanne C. Balaa dhangala'uu dhiigaati. Gaaffii 10ffaan yeroo gargaarsa yaalii dhibee fayyaa taasisnu kanneen raawwatamuu qaban A. Sodaa irraa bilisa ta'uu B. Kan beeknu caala yaaluu irraa of qusachuu C. Nama miidhame jajjabeessuu D. Gosa balaa uumame addaan baasanii beekuu E. Hunda. Deebii sirriin E. Hunda. Gaaffiin inni itti aanu qaamolee hundaa'ina konkolaataati. Qaamolee hundaa'ina konkolaataa jalatti kanneen argaman gaaffiin 11ffaan kutaa elektirikaa konkolaataa keessatti kan argamu ta'ee vooltii 12 baatirii irraa dhufu gara vooltii 20,000tti kan ol baay'isu bakka duwwaa jedhama. Irranis ni deebi'aa. Kutaa elektirikaa konkolaataa keessatti kan argamu ta'ee vooltii 12 baatirii irraa dhufu gara vooltii 20,000tti kan ol guddisu yookiin baay'isu bakka duwwaa jedhama. A. Boobinaa yookiin igniishin kooyilii B. Paantiinaa C. Raabsituu yookiin diistiribuutarii D. Kondenserii. Deebii sirriin A. Boobinaa yookiin igniishin kooyiliidha. Gaaffii 12ffaan kaandeelleettiin yookiin giloo pilaagiin konkolaataa naafxaan hojjetu irratti kan argamu yoo ta'u, yeroo motorri qorre ka'uu akka hin dinneef qilleensa gara siliindarii seenu ho'isuuf gargaara. A. Soba B. Dhugaadha. Deebii sirriin B. Dhugaadha. Gaaffii 13ffaa kutaalee qaama konkolaataa keessaa bakki qilleensii fi boba'aan ukkaanfamee keessatti gubachuun anniisaa ho'aa gara anniisaa sochiitti jijjiiru bakka maal jedhama? Irran deebi'aa. Kutaalee qaama konkolaataa keessaa bakki qilleensii fi boba'aan ukkaanfamee keessatti gubachuun anniisaa ho'aa gara anniisaa sochiitti jijjiiramu maal jedhama? A. Sotokoppaa B. Salvaatiyoo C. Kaambiyoo D. Motora. Deebii sirriin D. Motora. Gaaffii 14ffaan qaamolee motoraa keessaa siliindar bilookii gubbaatti hidhamuudhaan haalli gubinsa qilleensaa fi boba'aa akka jiraatu kan godhu maal jedhama? Qaamolee motoraa keessaa siliindarii bilookii gubbaatti hidhamuun haalli gubinsa qilleensaa fi boba'aa akka jiraatu kan godhu maal jedhama? A. Valvoota B. Siliindar hiidii C. Kiraank keezii D. Kaambiyoo.
Deebii sirriin ba'aa siliindara hidiidha. Gaaffii 15ffaan bakka duwwaan bakka zayitiin konkolaataaf barbaachisu itti kuufamudha. Bakka duwwaan bakka zayitiin konkolaataaf barbaachisu itti kuufamudha. A. Salvaatiyoo B. Kaambiyoo C. Sotokoppaa D. Ekspaanshin taankarii. Deebii sirriin C. Sotokoppaadha. Valvoonni motoraa gubbaatti argaman gosa bakka duwwaadha. Valvoonni motora gubbaatti argaman gosa bakka duwwaadha. A. 3 B. 4 C. 2 D. 5. Deebii sirriin C. 2. Gaaffii 17ffaan kaandeellaan yookiin ispaarkii pilaagiin qaanqee uumuuf kan tajaajilu ta'ee motora naafxaan hojjetu qofa irratti argama. A. Dhugaa B. Soba. Deebii sirriin B. Soba. Sababni isaa kaandeellaan motora beenzilaan hojjetu irratti waan argamuuf. Gaaffii 18ffaan injeektar nooziliin motora naafxaan hojjetu qofa irratti kan argamu ta'ee qaanqee uumuuf tajaajila. A. Dhugaa B. Soba. Deebii sirriin B. Soba. Sababni isaa injeektar nooziliin qaanqee uumuuf osoo hin taane boba'aa biifuudhaaf tajaajila. Gaaffii 19ffaan qaamni konkolaataa valvoota cufuu fi banuudhaaf tajaajilu maal jedhama? Qaamni konkolaataa keessaa qaamni motoraa keessaa valvoota cufuuf banuudhaaf tajaajilu maal jedhama? A. Kaamshaftii B. Albirookaabii C. A fi B D. Hunduu deebiidha. Deebii sirriin D. Hunduu deebiidha. Sababni isaa kaamshaftiin maqaan isaa kan biraan albirookamiidha. Gaaffii 20ffaan qaama pistanii fi kolloo wal qabsiisuuf bakka duwwaa jedhama. Qaamni pistanii fi kolloo wal quunnamsiisu bakka duwwaa jedhama. A. Siliindarii B. Beellaa C. Konneekting roodii D. B fi C. Deebii sirriin D. B fi C dha. Sababni isaa konneekting roodii fi beellaan tokkumadha. Gaaffii 21ffaan faayidaan pistanii maali? A. Hojii seensisuu, ukkaamsuu fi aara baasuuf raawwachuu. B. Humnaan uumamuu gara ulee walquunnamsiistuutti dabarsuu. C. Qubeellaa pistanii oliif gadi sochoosuu. D. Hunda. Deebiin D. Hunda. Gaaffii 22ffaan ilkaan maarshii wal quunnamsiisuuf akkasumas addaan baasuuf kan fayyadu eenyu? Ilkaan maarshii kan wal quunnamsiisu akkasumas addaan baasuuf kan fayyadu eenyu? A. Qabannaa fireenii harkaa B. Marii C. Ulee maarshii D. Fireenii motoraa. Deebii sirriin ulee maarshii yookiin C dha. Gaaffii 23ffaan saqqii yookiin chiingaan dinaamoo yoo laafe dhiibbaa maal fida? A. Baatiriin ni dadhaba. B. Baatiriin foolii addaa dhageessisa. C. Baatiriin dafee dafee bishaan fixa. D. Hunduu deebiidha. Deebii sirriin D. Hunduu deebiidha. Gaaffii 24ffaan
Banamee turuun teermoostaatarii sababa ho'a motoraa dabaluu keessaa tokkodha. Banamee turuun teermoostaatarii sababa ho'a motoraa dabaluu keessaa tokkodha. A. Soba. B. Dhuga. Deebii sirriin Aadha. Sababa gommaan dafee dhumuuf A. Baay'achuu qilleensa gommaa. B. Xiqqaachuu qilleensa gommaa. C. Rakkina kutaalee marii. D. Hunda. Deebii sirriin D. Hunda. Gaaffiin 26ffaan zayitiin motora keessaa gara sotokoppaatti kan deebi'u karaa kamiini? Zayitiin motora keessaa gara sotokoppaatti kan deebi'u A. Paampii zayitiitiin. B. Harkisa dacheetiin. C. Paampii bishaaniitiin. D. Hunduu deebi'u. Deebii sirriin B. Harkisa dacheetiin. Gaaffii 27ffaan kanneen armaan gadii keessaa tokko qaama firiisiyoonii miti. A. Filaayiwiilii yookiin volaanoo. B. Pireeshar pileetii. C. Firiikshin diskii yookiin sharaa firiisiyoonii. D. Deebii hin qabu. Deebii sirriin D. Deebii hin qabu. Sababni isaa kutaaleen kun hundi isaaniiyyuu qaamolee firiisiyooniiti. Gaaffii 28ffaan raadiyeetariin akka hin dhommokne ittisuuf kan gargaaru A. Faanii. B. Vaakuum valvii. C. Pireeshar valvii. D. Hunda. Raadiyeetariin akka hin dhommokneef kan ittisu vaakuum valviidha. Sababni isaa vaakuum valviin banamuudhaan bishaan gara raadiyeetaraatti akka seenu godha. Gaaffii 29ffaan hamma zayitii baattuu zayitii keessa jiru baruuf bakka duwwaa gargaaramna. Hamma zayitii baattuu zayitii keessa jiru baruuf bakka duwwaa gargaaramna. A. Calaltuu. B. Diippistiikii. C. Muka qal'aa. D. Geejjii dhiibbaa. Deebii sirriin B. Diippistiikii. Gaaffii 30ffaan yookiin inni dhumaa qaamni bishaan motoraa fi raadiyeetara gidduu akka deddeebi'uuf humnaan harkisu bakka duwwaa jedhama. A. Paampii zayitaa. B. Paampii bishaanii. C. Paampii boba'aa. D. Faaniidha. Deebii sirriin B. Paampii bishaaniiti. Egaan firoota barumsa guddaa irraa barattu jedhee abdiin qaba. Qormaanni nuti har'aaf dhiyeeffanne asirratti xumurama. Viidiyoo keenya itti aanutti amma walitti dhufnutti nagaadhaan naa turaa. Viidiyoo kana sheer sabiskiraayib gochuudhaan hiriyoota keessan biraan gahaa.